Baruu barbaadatanaa waa'ee shamarran Jimmaa kottuuti nagaa fadhu achii qabaattu dhimmaa. Shamarran Jimmaa jechuun kan abbaa manaaf yaaddu yoonni kolfitee dhukkubu wajjin aaddu. Ol jedhaa kan siif fiddu ganama si ciibsitee mana teessee sin dheedu miila si. Jaartiin qabaa isheen gaafasan. Hamza welcome. Silaayis Hamza ajiiti hangafni keetii maal jetta murtuguutu. Hamza mootummaa barkun mee ol nagaa yaa seenu malee. Romantikii ijoollee argee kana walaa inni baasan. Ustaz Bayyaan illee nagarree murtuguutu. Ustaz Bayyaan nagarree Ameera biyyaalaa kanarraa dhufee Sumeeyyaa akkatti qananiisee biraa deeme argitanii. Yaa argeetiin jira. Anduuba kananii guyyaa takka edaa waadaa isinii galee mee akkam boru fidu kunoo. Barsiisota jaalalaa jechuun bakka akkas ijoolleen teenya Chicago Hamzaaji Murtuguutu Bayyaan. Ammas ijoollee hedduu qabnaa bannuti asin bobaas haala ijoolleen teenya ammoo. Doktor Abdii Aggaarroo galatoome obboleessa kiyya. Barnoota kannuu qabdan ijoolleen teenyaaf fikirii kanatti dhala ibsitaniif tana akka bareedetti hawaasa barsiisuu qabdan. Kadir nagarree kadir ilmoo hubannaallee. Awwa maali duruu nuti. Ni dhufaanee maaliin beekamna? Harargee maaliin beekamti jaalala malee waan biraa? Biyya gootaa fi jaalallitti marginu hin jaanuti. Yaa wallahi wa billahi. Yeah. So guys, asumaanuu wanni isinii dhaammachuu fedhu. Naziiroo mucaan sun tokkeetuma waan naan jee anaa wajjuu taphadhuti namoo naan jee ani immoo obboleeyyan lamee wajji taphatanii geema ni kutee Naziirtu deengatu Yeah. So Hamzaallee geemni takkuma gaasa lamuma taphannee hojjabaattee maali? Bakka isin ni moota abshir jee tokkicha ijoolleen inshallah sappoorti taasisuu godhanii namni. Tokkuma taphanna bakka geema isinitti illee dheeressinu. Koommantii mucaan barreessallee agarree jirra. Yaa wallahi Aleenlee keessaa maal naan jee beektaa murtuguutoo kana mataa qaqqabuu dadhabe Oromoon yaani murtuguutoo geemarratti awwaalee hin biraatee waan arguu ta'e naan jee anuun barreessee jira wal dubbisnee jira. Oh my god. Sun yaada. Misenjaraan wallahi Kabraaloo obboleessa kee awwaaleen deemaa arguuf teessaa naan jee akka inni ganaa mataa waliin qaba. Lagaasan. Maaliin akkas goota jennaan ani geema taphannaa ani isaan na barbaade inumaa inni shanyiitu qee bara franqaloo minaan min jee bara argee jira. Waan jeen qaba eenyu si taphachiisan. Yaa wanni sana ልክ ሲገባ ማለት ነው guyyuma dura silanaaf maal taphannu sanuu isa ol galcheen ture bara. ማል ጀቴ ምናምንና ከዛ ገንዱማን ጀመርተኒ ወልቲ ዴቢተኒ Gammo'inaa hin gammanne wanni araaramuu kan jisanittis. yaa jechuun ati guyyaa sana akka bareedaa goote muwaazii hojii taphachuu dhabuu Akka dhiiraatu akkasii akkuma nurraa eegamu. yaa so amma ijoolleen bushbush goota namni hundinuu ni moota abshir yaa si biraa dhaabbataa faamilii bira dhaabbadhaa. Dafti gargara. ቅዳሜ Har'a kudha shanii moo har'a guyyaa meeqa? Har'a 14 Kudha afur guyyaa sadii booda jechuudha. Guyyuma sadaffaa sanii gaa guyyaa kudha torba. arbaa kamisa jummat guyyaa sadii booda jechuu yaa. Guyyaa sadii booda. Guyyaa sadii booda. Guys family Jummaa galgala. Jummaa oollee saasaftii galgala jechuudha. Geema tokkuma taphatanii. Akkuma guyyaa kaanii jechuudha. Jummaa oollee saftii galgala akkuma guyyaa Namni giiftii bitachuu hin dandeenye namni sappoortii murtuguuta godhuu barbaadan. Abtaafuma qofa gaa'oo. Geemara warra geemaa laaltaniiti warra giiftii kan nuti dabaltanii bittaniif guys family. ያ ወር ጅማ ሳመስ ወዳዳ ወዳ ብረኩ Warri Jimmaa. Ayi. Awwa mucaan kun waan natti hin laatu. Wallahi yaada isii dhugaa. Waan Amala jettee. gaarii. Warri Jimmaa Yoon bar jannata haa bartu jannata lafarra deemu bar. Jimmaaleen Jannata lafarra deemu bar. falmataa sappoortii godhaadha. Inni waan naan jee Jimmaan eluu fi Jimma tokkuma Jimmi anuma deeggartii naan jee. ያ አመስ ወዳ ታኒ ጅራ ወዳ ሳኒ ደገሩን Yaa. Murtee kanatti kun wantoota warra mootii. Wallaahi dhageessa warri Jimmaa. Kala warra gaaroo. Wallaahi sammaachuu. Dhagee. Dhagee haa dasraa teenya. Sirba tokkoon si afeeraati. Pilis mana keetii fi warra hojii jiru hunda siif hin afeera warratti. Hayyee. Ayyee. Alkan dalagaa ilubu. Ya amma maali situ keeda? Ay nagatta efa mana keessee nagaadhaan bulee weda. Hinagaa yaay
Yaa ni dhagaa akkamitti hin dhageenye hin dhagaa. Lubbuu akkatti agartee heerumtee ati nan dhabee baran barbaade. Ati akkamitti isuma barbaadee dhabdee jarratti. Akkam jedhanii barbaadu lakkoofsa isaa qabdaayi. Ati maa safaattasa taa'e misiyyoo hin safaatini. Hin safaaxne bar. Taa'ee boonni sun hireedhaa bar. Isinis hireedhaayi. Hireedha chaansiidha. Maal ta'a? Irranumaa nu qabe gaa'inu. Maaloo dhiira sirrii dinnees mallee heerumna jenneeti. Garuu hin alchaati lubbuu hin alchaa. Yaa sirriitti maaliif hin alchine? Maal jechuudha? Ati maal aluuf altee firaati deessefi? Guyyaa kudhan keessa shimbirroodhaan taniin da'u. Da lubbuu guyyaa 15 heerumte. Sorry. Maa artaree jinniin hin aaraa dafee? Ni ani insiidha maal? Inni jinniidhaan insiidha maal jechuudha? Gooftaa Yesuusitiin. Inaariin bakka abboachish. Namarra isa filadhee waan isa heeruma jettanii mee obboleessa isaa itti na heerumsi gaana. Obboleessatti kan obboleessuma turu. Kan abbaan lamaanii obboleeyyan illee haa ta'u. Walakaaloo. Yaabime. Aloo. Hin dhaga'amu. Lubbu. Aloo. Isa yaamaa jirtaayi. Maqaa isaa natti himee profaayilii irra kaawwadha maqaa isaa natti himi. Walakaaloo. Ni torkisiiti.